Akkam jirtu daawwattoota keenyaa kun qophii Dimokraasiiti. Qophii Dimokraasii istuudiyoo ONN Finfinnee Gulalleetti argamurraa nu waliin turuudhaaf keessummaa lamaan qaba. Harka mirga kiyyaan kan jiran obbo Abdii Raggaasaati, miseensa hojii raawwachiistuu kan Shanee Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromooti. Isaan kun immoo itti aanaa hayyuu duree Adda Bilisummaa Oromoo obbo Araarsoo Biqilaa jedhamu. Keessummoonni koo baga nagaan dhuftanii gara istuudiyoo ONN'tti yeroo keessaniif haala yeroo irratti hojjinaa soofi. Baga nagaan dhuftanii boraas. Isinis baga nagaan galatooma. Daawwattoota keenya kan mari'annu har'a akkuma qophii keenya kana dura darbee keessatti ibsine Adda Bilisummaa Oromoo kaleessa seeraan boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaatti galmaa'ee paartii biyyoolessaa ta'ee paartii naannoo yuuniti ka biyyoolessaa ta'ee seeraan galmaa'ee waraqaa ragaa argatee hayyuu duree Adda Bilisummaa Oromoo ibsa kennaniiru. Isaan kana lamaanis dhimma kanaa fi haala yeroo Oromiyaa fi Itoophiyaa keessa jiru irratti waliin dubbachuudhaaf hin qabadhee dhiyaadhe hanga xumuraatti waliin turan affeerraa kooti. Ammas itti fuunna jechuudha. Mee obbo Araarsoo baga madda lamaan keessanii dursa. Baay'ee baga walbaanuu gammadne. Gammachuu dhabdi? Gammachuu guddaa. Mee gammachuu kana kamitti ibsattan? Addi Bilisummaa Oromoodhaa bara 1991 karuma nagaatiin qabsaa'uudhaaf waliigalatti mootummaa cimsaa keessatti qooda fudhatee ture. Biyyi tun ammaan booda karaa nagayaatiin waa hundaa'u yoo goote malee akka biyyaatti jiraattee gaafa Afrikaa kana keessatti biyya beekamtuu nagaa qabdu ta'uudhaaf haalli aanjaawaadha yeroo sanatti Addi Bilisummaa Oromoo hubannaa akkasiitiin mootummaa cimsaa keessa qooda fudhate jechuudha. Haalli sana ammoo akka nuti jennatti hin taane 1992 dhiibamee Addi Bilisummaa Oromoo mootummaa keessaa bahee jechuudha. Karaan hin yaadinii fi hin tilmaamanitti deeme jechuudha sanis. Arraallees taanangaa 2018 yeroo Addi Bilisummaa Oromoo biyya kana seenu karuma nagaatiin qabsaa'uudhaaf murteeffatee seene. Isuma kanatti fufuudhaan obsa jabaa qabaatuudhaan guyyaan kun har'a kaleessa keessattuu guyyaa gammachuudhaati. Addi Bilisummaa Oromoo seeraan xalayaa ragaa kan beekumsaa kan sadarkaa biyyoolessaa argachuun injifannoo qabsoo isaati, firii qabsoo isaati. Kanaaf guyyaa gammachuudhaati. Kaleessa illee nuti mirga uummanni tokko qabaachuu qabu akka biyyaatti hundinuu biyyattii kana keessatti mirga walii beekanii nagaan jiraachuu kan jiran itti aman Addi Bilisummaa Oromoodha. Isa kanaatu dhabame. Rakkinnummaan biyya kanaatu kanarraa haalli kun hundinuu akkas ta'e malee silaa ta'uun irra hin turre jechuudha. Biyyoota adda addaa hoggaa garuu namni wal mormaa garaagarummaa siyaasaa ni qabaata garuu dhiibbaa adda addaa walirratti godhuudhaaf wal dhiibuun hin turre jechuudha. Kanaaf har'aas taanaas gaanuti karaa nagaatiin waan murteeffanneef isa sanitti fufuudhaaf obsaan hoggaa tokkichaa kana gaa as geenyaa jirra. Kana keessatti immoo kaleessa yeroo xalayaa ragaa san boordii filmaata biyyoolessaa irraa as bahu guddaatti gammannee jirra. Kanaaf uummata keenya walumaa galatti deeggartootaa fi miseensota keenya hundaanuu baga walumaanuu gammannee jenna jechuudha. Tole obbo Abdii bu'aa bahee Adda Bilisummaa Oromoo keessa bahee as gahee xaarii inni diree irratti wareegama inni diree irratti fi magaalaa keessas haa ta'u baadiyyaa keessatti manadhaa keessatti miseensonni isaa kaffalanii gaafiin jalqaba hoggaa qabu carraan kun argamaa jedhamee illee yaadamuunsaa ramulee baate garuu wareegama jalqaba gaafa bahuun hundeeffame warri hundee bu'uureessan isaa booda isinutti dabalamtanii jireenya keessan itti onni gootan sadarkaa kanarraa hoggaa keessan keessa darbame keessa keessanii fi dhaabichaaf ummatichaaf maal dabarsa dhaabsa maa inni hin qabu. Dhugaadha ABO'n
eega ijaarame kaasee wareega guddaa baasee rakkoo guddaa keessa dabarsee gaafa tolaan didduu lolaan keessa dabarsee har'a immoo waggaa tokkoon duratti 2018 kaasee nagaan qabsoofna jedhee biyya gale. Baroota hadhaa dheeraa keessa dabarsee nagaan biyya keenyatti qabsoofnee qabsoo keenya karaa nagaa xumuratti goonaadha. Qabsicha egaa qabsoofnee gaafuma galle sanas qabsoo xumuramee bilisummaa dhufee jennee miti kagal. Nagaadhaan uummata keenya dhiyaanne walii gallee fedhii uummata keenyaa mari'annee dorgomnee nagaan guutuuf galle jechuudha. Isa kana keessatti egaa eega gallee kaasnee gufuu hedduu ture. Gufuu hedduu keessa baaneeti as keenya. Gufuun kun hin dhumate jechuu miti. Gaafa biyya kana gallu dhugumaan murteeffannee nagaadhaan uummata Oromoo gidduutti argamnee sagantaa adda bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo ni beeka. Kan hin beekneef illee ibsinee waan akeeka qabanne sana nagaan fiixaan baasuuf dhabne jechuudha. Haa ta'uuti gufuu hedduun nu mudate. Inni duraa gufuun duraa addi bilisummaa Oromoo dhaaba seeraa ta'ee galmaa'ee akka ifa bahee hojjetu qaamni hin feene hedduu turan. Ololas guddaan nurratti oofan. Maqaballeessii dhaaba kanarratti baroota dheeraa deemsisan mootummaan darbis warri dhaaba kanan jaalannes dhaabni kun nagaan qabsaa'ee galee mirga uummata isaatiif bilisummaa uummata isaatiif karaa nagaas qabsaa'e tarii nu injifachuu mala jedhanii waa yaadaniif gufuu hedduu nu dura ka'an. Bifa kanaan egaa dhaabichi bifa haaraan dhaqnee galmoomnee tartiiba silaa eeggatamuu malee hunda waan seerri biyya kanaa waan heerri biyya kanaa eeyyamu hunda isaan dhimma baanee galmoomnee egaa kanaan durayyuu nuu kennama jennee eegaa turre jechuudha. Dafee nuu kennamuu qabaa. Seeraa taanee waajjira keenyas banannee biyya keenya keessatti sagantaa qabnu, karoora qabnu, imaammata qabnu, uummata keenya beeksifnee filmaata dhufuuf dhiyaannee kan uummanni keenya filate gammachuun fudhachuuf itti qophoofne jechuudha. Inni kun xiqqaatullee harkifateera. Haa ta'u immoo har'aa bifa seerawaatiin sartifaayidiin taanee sartifikeen nuu kennamee waraqaa ragaa nuu kennamee dhaaba seera qabeessa uummata isaatiif karaa nagaa socho'u karaa nagaa qabsaa'u taanee waraqaan nuu kennamu gammachuu guddaa qabna jechuudha. Mee boraarsoo yeroo amma obbo Abdiin tuttuquu yaalaniiru bu'aa bahii hedduu qaba ture galmaa'uunsaa kun daftaniin guuttanne moo maaliif sin jalaa dheerate achi keessatti waliin qabsiistanillee amma boordiin fi yoolessaallee galateeffamuu qaban natti fakkaata. Dhugaadha. Akkuma biyya seennetti waan sila irratti walii galle waan irra walii gallee biyya tana seenneetu jira. Inni kuni ta duraa addi bilisummaa Oromoodhaan walabatee Oromiyaa keessa socho'uu danda'udha. Guutuu Oromiyaa keessatti waajjira banachuu. Inni kun akkuma simannaa xumuranneen booda har'a boru jechuudhaan harkifatu inni ture. Simannaa booda haalli jirus qaqqabbanaa dhufe. Inni kun maali jennee wanni irra walii galle kana maaliif wanni kun hanqate jennee if keessallee deebinee ilaalle mari'annee jechuudha. Marii bal'aa taasifneen gaarii dhaabni tokko akka karaa nagaatti yeroo qabsaa'u ulaagaa inni guutuu qabuutu jira sadarkaa boordii filmaata biyyoolessaatti. Yeroo duraa falmiin ministeera natti fakkaata gama keessaniin nuti duraanuu mootummaa cimsaa keessa turre hin galmoofnu kan jedhu gaaffiin ka'ee. Akkasii 1991 mootummaa cimsaa keessa turre. Seeraan dhaabni kun mootummaa keessaa biyya waan iyyaman jiru jechuudha. Kanaaf eegata galmooyte
Kara seeraati warri beeytoonni seeraati illee yeroo sanitti dhugaadha. Yeroo sanitti galmooytan akka seernaatti sila. Garuu boordii filannoo hin jiru bara sana. Hin turre. Mootummaa eegatti akka ijaaran boodatti deebanii akka dhaabbata haaraatti ammaan reefu biyya seenuu osoo hin ta'e silaa kanuma dorgomuudhaa fi karaa nagaatiin qaabsota keessan itti hubatanii waajjirri isinii banamuu irra ture kan warris beeytoota seeraa kanuma fadhiisaa turan. Nus kanuma irratti argannee mee waan kana adda baafachuu wayya jennee beeytoota seeraa itti wajjin marii eega gaggeessinee booda itti dhiyaachaa turre jechuudha. Wanni sanarraa boru jechuudhaan akkasumatti garuu dhumarratti mootan. Yeroo fudhatee ture boodarra waan silaa guutamuu qabu boordiin filmaata biyyoolessaa dhaabbatee waan silaa guutamuu qabus nutis gama keenyaan guuttanne wanni kunis maali walgahii godhatanii qora godhatanii hoogganafiitis beeksisanii waan silaa jiru guuttataniitiin itti dhiyaatudha. San guuttannee gaa dhiyaanne haaluma saniin gaa wanni kun as bahuu danda'e. As bahiinsa keessatti immoo warri nu dura biyya tana seenan paartiileen biraa haga keenya kana yeroo dheeraatti hin fudhanne dhugaa hubannuu fi agarru jechuudha. Kun ammoo maaliif akka waan isaan akkatti ilaalan qaban hojii isaaniiti waan gamaggamatanii ilaalanis qabaachuu danda'anii saniif gaa dhumarratti milkiidhaan xumurannee jirra. Kanaaf har'allee gaa boordiin filmaata biyyoolessaa biyyaa galatoomfachuu qaba jennee jechuudha. Galatoomuu qaba. Mee obbo Abdi waraqaa seeraa argachuun maal hiikni isaa amma beekamummaa argachuun ala gaaffiin Oromoo karaa nagaa waan ka'uu dideef deebii argachuu dideef durii qawwee kaastani. Amma immoo karaa nagaa hin danda'ama jedhamee gareen lamaan iyyuu gareen biyya bulchaa ammaa fi isinii fi warri kaan illee karaa nagaa dhuftanii dhaaba nagaadhaan socho'uudha jedhee beekumsa isinii kennuun ala. Hiikaan inni qabu maal inni waraqaa ragaa kan argattanii? Waraqaan ragaa argachuun qabsoo karaa nagaa deemsifamuu seeraa waa taasisa. Seeraan sochootaa mirgi si eegamuu qabus akkuma jaalli tuqe waliigaltee keenya yeroo mootummaa kana waliin haasofnu inni duraa karaa nagaa biyya keessa sochoonee sagantaa keenya ibsachuu. Waajjira keenya bakka hundatti bakka silaa dhaabni kun hin barbaachisa jedhee yaadetti banachuudha. Inni kun tattaafatame. Bakka tokko tokko bananne deebi'amellee ka cufamee jira. Sochiin karaa nagaa jedhus namni gariin otoo socho'uu qabame gariin hidhame. Ammaallee ka mana hidhaa keessa jirutu jira. Gariin immoo akkan sochoone taasifame. Amma inni xalaa ragaa kun kan nu gargaaru qaama seerawaadha. Socho'ee nagaadhaan biyya isaa keessatti bakka silaa feessee Oromiyaa fi Itoophiyaa kana keessatti socho'ee waajjira isaa banachuu deeggartoota isaa waliin haasa'u haala fuula duraa filmaanni itti deemuu danda'u irratti mari'achuu bilisa ta'ee waan isa sochoosuuf ka durii irra wayyaadha. Egaa xalaan qofaan dhugaa hojii xalaan qofaan gati qabeessa isan godhu. Xalaa arganne kanaan yoo dhugaan mootummaan amma biyya bulchaa jiru kun bulchitoota naannoo jiran godinarra jiran aanarra jiran bakka barbaachisan jiranitti xalaa sana immoo akka dhugoomuuf akka hojiirra ooluuf xalaas nuu barreesse isa kana hojiirra oolfanne xalayichi arganne kun ragaan qofaa miti gochaatti yeroo jijjiiramee dhugaadhaan hin hojjeta jedhamee gara hojii jijjiirame xalaan kun gatii horata jechuudha. Xalaa'umti kun argamee fi deemnee hojjenna jennee yoo karaatti gufuun uumame yoo akka waajjira cufuun jiraate yoo nama doorsuun jiraate xalayichis gatii hin qabu. Inni guddaan biyya kana biyyi kun biyya shiraan xaxameedha. Biyya dabni irratti goobe biyya jeequmsaan jiraate bara baraan abbaa irreetiin biyya jiraate. Isa kana akkamitti gara nagaa jijjiirraadha. Namni nagaa waajjira isaa banatee uummata isaa waliin sagantaa isaa dhiyeeffatee otoo hin doorsiin otoo humnaan itti hin gamiin otoo hin bitiin kanan sii godha kananaa godhii otoo hin jiraatiin waan qulqulluu tokko waan sagantaa karoora qabu sana imaammata qabu sana uummata isaatti bifa bilisa ta'een yoo hin argisiisa ta'e isa kanatu gaarii ta'a. Rakkoon jiru ammallee biyya keenya keessatti biyyi kun biyya xaxaan
biyya humnaan biyya gartuu tokko namoota murtaa'e humnaan cabsanii jiraachisa waan ta'eef isa kan akkamiin nagaatti deebisna isa kan akkamiin qulqulluu ta'ee warri rakkoo qaban illee taa'ee walaasee uummata keenyatti immoo bilisa taane qulqulluu taane cubbuu darbe sana dhiibne daba darbe sana dhiibne xaxoo darbe dhiibne nagaan uummanni ka abbaa barbaade akka filatuuf ka qophoofnu sana inni guddaan. Kanaaf xalayichi bu'uura qabsoo karaa nagaa gaggeessinu keessa isa duraati jechuudha. Kanaan booda immoo kanatti taane hojiin mul'achuu isaati. Hojjete moo hin hojjenne warri boordii filannoo asirratti galata guddaa qabu. Akka nu shakkisiisan akka odeessi karaa adda addaa jiru silaafuu ni kennu jedhamee akka shakkaman miti. Dhugaadhaan hojjechuu isaanii tartiibuma nu gaafataa turaniif kana guutaa bakka kanatti hanqate ishii kana guuttadhaa jechaa dhufanii nuti baay'ee isaan irratti amanaa dhufne. Waajirri isaanis qulqullummaan nu haasofsiisaa waan turaniif deemanii akka nuuf kennan abdii godhachaa ture. Seenaa boordii filannoo biyyattii kanaa waliin qabatee kan ta'an dura durme hin achisiisaa filannoo maal jedhamaa ture? Hin achisiisaa hin doorsaa yoommoo isaan didan hin kaasa. Mootummaadhumatu meeshaadhuma mootummaa keessaa tokko turan. Amma garuu jijjiirraa guddaa qabu. Bilisa ta'anii qulqullummaan waan hunda ilaalanii bitaa mirga laallatanii akka seera biyya kanaa kaa'ametti akka heera biyya kanaa jirutti tartiiba silaa deemuu qaban hundaa deemanii qulqullummaan baasanii nuu kennuun isaanii galata guddaa qabu. Abdii guddaa sirraa qabna. Kan fuula duraa deemu filmaata fuula duraa deemu filannoo kanaayis akkuma amma kanatti jiran jabaatanii dhaabbatanii bakka damni jiru sirreessanii waan kana fiixaan nuu baasu jennee abdan. Daawwattoota keenya marii irra kan jiru qophii dimokiraasii keessatti jechuudha. Itti aanaa jiru adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsoo Biqilaa fi miseensa shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo kan hojii raawwachiistu jechuudha. Obbo Abdii Raggaasaa faanadha. Waa'ee adda bilisummaa Oromoo seera qabeessummaan paartii biyyoolessaa paartii naannoo miti paartii biyyoolessaa ta'ee galmaa'umsaa gammachuu fi bu'aa inni qabu kan immoo dhaamsa inni qabu maal inni akka Oromootti akka dhaabaatti akka jedhu ilaalaa jirraa fi dhimmoota adda addaa irratti mari'anna. Mee obbo Araarsoo amma gaara argattaniittu hojiin hojjettan tartiiba qabanatti fakkaata. Dura tokkoffaa lammaffaa dhamee kan duran maaliin dura waan gootan kaleessa fudhattan xiyyeeffannaan keenya guddaan maaliin? Sadarkaa duraatti maalii duraanis kan isaanis dhimma qabanii fi caasaan mootummaadhaa kan naannoo Oromiyaadhaa yeroo hunda kan kaasaa oolu nuti gama keenyaanii boordiin filannoodhaa xalayaa ragaadhaa waan isaniif kenniniif waan silaa jiru uummata dubbisu waajjira banachuu kanaaf nutti ulfaata jechaa turan. Arragaa san hin jiru akka keenyatti. Xumuratne jechuudha. Waan amma dura isaan nu gaafachaa jiran kana guutaati san booda immoo rakkoon hin jiru nuun jechaa turan. Sanirraa ammoo ammaan tanatti gaa san xumuranne jennee ilaalla. Itti aanee maaltu ta'uu qaba? Uummata dubbisuu hoggaa jennu hagammaatis uummata dubbisuu ittuma jirra. Haa ta'u bifa seerawaa ta'een bifa uummanni magaalota Oromiyaa bakka adda addaatti galma beekamaa qabatee kan itti wal ga'ee kanarratti adda bilisummaa Oromoodhaa ibsa uummata bal'aadhaaf kennu. Waajjirri isaa immoo gubbaarraa gadiitti banamu. Isa kana sadarkaa duraatti ammaan akka hojjennu isa kana. Miseensota keenyaas deeggartoota keenyallee waan ni dabre kan ammaan booda ammoo akkanatti deemna. Keessaa alaan akkanatti wal qabannee deemna. Waan nuti barbaannu hundi karaa nagaa akka xumuramuu barbaanna jennee miseensota keenyaas haala kanaan qopheessinee uummata keenyallee akkasumatti wal duraa duubaan maaltu hojjetamuu qaba. Magaalota gurguddaa magaalota xiqqaa baadiyyaa keessatti maaltu hojjetamuu qaba. Uummanni keenya immoo maal hubachuu qaba. Biyya tanaaf akkuma jalqaba amma dura akka biyya tana seenatti ibsaa baana. Biyya tana keessatti dhalanne. Alaa miti kan dhufu. Keessatti dhalanne. Keessattis qabsaa'aa turre. Nagaa biyya tanaatiif illee adda bilisummaa Oromoodhaa murteessaadha jennee jalqaballee dubbataa turre. Akka biyya tana seenatti. Kophaa mootummaan biyya tanallee nagaan buusoo hin danda'u. Waliin akka hojjechuu dandeenya. Waliin nagaa isaatis bu'u.
nu caalaa immoo olaantummaa seeraa san kabachiisuudhaaf humna qabu waa godhuu irrattii fi haala biyyi tun uumaa isin jalqabe uumamtarraa jalqabee humnatti amanuutu jira. Dimokraasiin dhugaadhaa yoo jiraate barbaada. Fakkeessuu miti, sobuu miti, waliin dha'uu miti. Kanaaf kan nuti barbaadu ka dhugaa san. Dhugaan san dimokraasiin dhugaa sanis hojiirra ooluu qaba. Mirgi uummataa kabajamuu qaba. Yeroo hundaa'u olaantummaa seeraa kabajamuu nageenyi jiraachuu qabu. Uummanni keenya nagaan bubbee nagaan galuudha qaba. Maali sababaan uummanni nagaan bubbee nagaan galuutti dadhabuuf maali? Mootummaan maaliif nagaa uummataa eeguutti dadhabe? Maali rakkoon? Kana mootummaan gaaf keessa deebi'ee sakatta'uudha qaba. Haa ta'u immoo nuti sadarkaa duraatti hojii hojjechuudhaafuu nagaa nu barbaachisa. Nagaa kana keessatti immoo qooda guddaa katabachuu danda'uu fi hojii amma nuti itti seennu kanallee kan karaa sirnitti waan duraan sirra waliigalle qabna. Karaa nu aanjeesuu keessatti illee qooda guddaa qabu mootummaa dhannee ilaallaa jechuudha. Nu hojjechiisuu irratti nuti karaa nagaa qabsoo nagaa jennatti karaa nu tolchuun haala nu aanjeessuun waan nuti gaafanne nu guutuun waan silaa nu guutamuu qabu gara isaa ka'e fi keenyaa guuttannee sochoonee hojjenna. Kan ammoo isa laalu. Maali inni guddaan inni mootummaa irraa eegan isa tokkoffaa karaa nagaati. Uummata yeroo uummanni walgahii godhu nageenyi uummata sanii eegamuudha qaba. Nagaan bobbee nagaan galuu qaba uummanni. Walgahii ABO irraa qooda fudhattee karaa irratti midhaan irra ga'uu qabu. Yeroo walgahiitti deemuun leesitti deemta. Walgahii akkasitti hin deemaa jaa san dhaquu hin dandeessu jee doorsisuun dhaabbachuu qaba. Doorsisaa ture, hidhaa ture. Kanaan dura isin seeraan hin galmoofne yoo jennee fudhanne kanaa booda irraa eegdan inni sun nutti hin deebiine tokko. Inni san akka nutti hin deebine barbaanna. Waan inni dabre. Akka inni itti aanu immoo karaa dhugaa san qabatee mootummaanis kanarratti ta dabre san laalee karaa waan dhugaa irratti hundi keenya waliin deemuu qabna jechuudha. Nutis dhugaadhaaf kan deemnu nagaa biyyattii tana isaan qofaa miti nutis ni tiisin ni eeyin kan uummata Oromoodhaatiifis kanuma ibsaatis turre amma duras waliin qabna biyya tana biyyi tun yoo nagaan jiraatte namni keessatti hojjechuu danda'a. Hooma hundaa'u hojii hojjette hunda keessatti durii nagaa. Nageenyi jiraachuu qaba olaantummaan seeraa eegamuudha qaba. Kana keessatti shoora guddaa kan taphatu uummanni jiraata akka uummataatti uummannis nagaa naannoo isaanii eeggata. Haa ta'u immoo nagaa san sirnaan kabachiisuudhaa fi akka asumatti arra namni nama ajjeesee asumatti eeggaa nagaa hin jiraatu kana eenyu ilaala mootummaa laata harka guddaa isaa barcumarra jira gaafatama isaatu qaba. Nuti immoo kanarratti odeessa kan nuudhaafiif waan akka dhaabaatti gargaaruu dandeenya. Waliin nagaa buufna. Waliin mari'anna. Wal qunnamna. As keessa wanni jiru maali? Irra caalatti walitti dhiyeenya. Wal mariidha. Rakkina dhalatu hunda. Odeessa hin taane gara mootummaa gara keenya irraa fudhanii itti geessuutu jira. Odeessa dogoggoraa. Akkasumas kachii fudhanii dogoggoraan itti fiduutu jira. Kana hunda keessatti wal qunnamtiin jiraate. Yoo mariin jiraate. Yeroo yerootti wal gahuu yoo jiraate. Waa hundaa'u salphifachaa ararra borurra walitti dhiyaachaa waa hedduu irratti wal hubachaa. Isatti booda deebina mariin tokko jalqabameera natti fakkaatama paartiilee Oromoo hunda jidduuni guddaa galatooma. Obbo Abdee akkasuma amma shaan jedhan kana adda bilisummaa Oromoo akka paartii biyyoolessaatti galmaa'ee filannootti hirmaanna jedhanii isaanis eessatti dorgomuuf fedhii qabdu qophiidhaan mootanii filannoo kana filannoon sun yoo gaggeeffame jechuudha. Otoo mootanii biyya kanas Oromiyaas gahoomina qaba adda bilisummaa Oromoo humna namaatiin dandeettiin maal mala kanaan eessatti dorgomtu jira kaata. Adda bilisummaa Oromoo gahiinsa guutuu qabaa jenna nuti akkanaan of amanna. Adda bilisummaa Oromoo durumaanuu kan hirkatee jiru uummata Oromoo irratti. Uummanni Oromoo har'aa qabsoo bara dheeraa gaggeesse keessa waan hubate hedduu qaba. Toltuus, hamtuus, alagaa waliin jiraachuus, warra ollaa waliin jiraachuus. Deebi'ee immoo siyaasni isaa har'a. Siyaasni Oromoo har'a gahee jiru kun haa xiqqaatu haa guddatu Oromoo waan hubachiise qaba. Isa kana keessatti adda bilisummaa Oromoos inni ofii hanga ofii miti kana godhufi. Uummata keenya hangeessuuf. Sana waan ta'eef qophii agammaa godhee fi imaammata isaa ibsee sagantaa isaa qabu qopheeffanne akka gaariitti beektonni Oromoo qorannoo guddaa godhanii haala qabatamaa amma biyya keenya keessa jiru Oromiyaa keessa jiru
biyya Itoophiyaa keessa jiru, gaafa Afrikaa keessa jiru, addunyaa kana keessa jiru waliin madaalchisanii imaammanni adda bilisummaa Oromoo karaa siyaasaa, karaa dinagdee, karaa hawaasummaa, karaa hundaanuu maal ta'uu qaba ka jedhamu qorannoon dhiyaate inni kun yeroo guyyaan isaa gahe ifatti uummata keenya ibsina jechuudha. Fakkeenyaaf biyyi kun sirnoonni dhufanii darban hanga amma sirna amma jirutti illee jiddu galeessa baadiyyaa godhannaa nyaataan of dandeenya biyya guddattee galiin ishee giddu galaa gahee geessifnaa inuma jedhu afaaniin jedhanii mokomatu namoonni. Itoophiyaan televizyiinii Itoophiyaa irratti beekamtuu fi Itoophiyaa lafarra jirtu adda addadha. Guddinni dhufeera, misoomni dhufeera. Sukkaara yeroo tokko mi'aawaa qaala'ee jennaan obbo Mallas Zeenaawii jiruu jireenya uummatichaa waanta fooyya'eef nama sukkaara fayyadamutu baay'ate jedhanii dhugaansa lafarra jiru immoo kabiraadha ture. Kan adda bilisummaa Oromoo sirnoota warra darban kanarraa adda godhee dhuguma hojii dhugaa hojjetee uummata kana jireenya isaa jijjiirsa. Abdii guutuu qabna. Adda bilisummaa Oromoo waanuma ganama qabsoo kana jalqabee hagammaatti hin gaheenu rakkoo uummatichaa jijjiirraadha. Dura uummanni kun bilisaa miti bilisa ta'ee waan ofii barbaadu murteessuudha. Waan ofii barbaadu murteeffachuu keessa gaa uummanni kun barataa hedduu qaba, beekaa hedduu qaba, jaarsa hedduu qaba. Akkamiin akka dinagdee isaa gaggeeffatu, akkamiin akka biyya isaa bulfatu, akkamiin uummata waliin jiru waliin akka jiraatu, akkamiin ollaa isaa waliin akka jiraatu mari'atee buufatee waan qabatamaa ta'e gabbaafatee isaan jiruu isaa gaggeeffachuuf deema. Sirna darban keessatti akkuma duraan siitu abbootii irreetiin jiraataa ture biyyi kun. Yeroo uummanni fedhii isaatiin qalbii guutuun nama kanannaa ta'a, dhaaba kanannaa ta'a, mootummaa kanannaa ta'a jedhee filate hin jiru. Amma egaa kanuu qabsaa'aa jirruufis kan itti deemaa jirru dursee uummanni keenya bilisa ta'e akka filatu. Nullee ta'u dhaaba nuun wal dorgomnu waliin morkinu nullee haa ta'u bilisa ta'e haa filatu. Isa kanarratti adda bilisummaa Oromoo guutuutti bilisummaan uummanni isaa filachuu sanatti gammaduu qabu. Yoo barbaade nu haa filu, yoo barbaade dhaabota biraallee filuu danda'a. Isa kana fiixaan baafachuu danda'u qabna. Carraa isaa argatu. Inni lammaffaa siyaasa isaa sanaan booda murteeffata. Dinagdee isaa sanaan booda murteeffata. Haala jiru beektota isaatiin mari'atee akkamiin jireenyi keenya baadiyyaarraa gara magaalaatti guddachuu danda'a. Hawaasni keenya kan waggaa 100 dura jirus har'a ka jirus baadiyyaa Oromiyaa yoo deemtee ilaalte sanguma sanaan meeshaan ittiin qotu suma duriiti waan jijjiirame tokko hin jiru. Magaala Oromiyaa xixiqqaa deemtu sana. Warri darban kun magaala keessatti gamoo adda addaa guddisuun ni jira. Guddinni sun immoo namoota xiqqoon kan guddate. Qabeenyi biyyittii namoota xiqqoo kan harkatti gale. Galiin isaayyuu hin beekamin, kayeessaa fidee hin beekamin yeroo gabaabaa keessatti warra durooman mootummaa fi hidhata mootummaa kan qaban warra akkanaati kan jiran. Garuu adda bilisummaa Oromoo baadiyyaarraa kaanee jireenya hawaasa keenya gabbuunee gammoojjii baddaa Oromiyaa baadiyyaa jirturraa kaanee asii olii akkamii wayyeessuu akka malu beektota Oromootiin mari'annee, jaarrolee Oromootiin mari'annee, hawaasicha waliigalaatiin mari'annee guddinni keenya gaa jalarraayyuu ol sana yaadni keenya. Mee obbo Araarso kanaan akkasiin dura tuttuqxaniittu lamaan keessanii adda bilisummaa Oromoo yoo karaa nagaan dhufee biyya diigaa inni sitti galmaa'uu hin qabu dhiibamuu qaba jedhamee dhiibbaa akkasiin irra turee fi goolessituu dhameellee akka maqaan adda bilisummaa Oromoo wanni ture beekamaadha. Garuu too biyya kana fayyadu dimokiraasiin too jiraate hunduu yaada qabu qabatee gabaatti yoo ba'e abbaan irraa bitee hin bita. Abbaan dhiise dhaabni sun hin bada. Dimokraasiin Itoophiyaa balleessaa yookaan Oromiyaa qofa fayyadaa yoo jiraate adda bilisummaa Oromoo biittiin dimokiraatawaa taate adda bilisummaa Oromoo fi qaamoleen hundumtuu yoo biyya keessatti hirmaatan karaa nagaa biyya akkamitti miidha? Biyya tokko illee miidha. Dimokiraasiin kan maqaa osoo hin ta'in dimokiraasiin dhugaadhaa jiraachuudha. Bara dargidhaatis sooshaalistiidha biyyi teenya galiin keenya koominizimii jechuudhaan dargiin oofaa ture. Wanni immoo lafarra jiruu fi wanni inni afaan inni haasa'u waan walitti hin deeman turre jechuudha absanis. Har'allee wannuma santu irraa dhaalame
Dimokraasiin miidhuma tokkollee hin qabu Oromiyaa qofaa fi miti guutummaa Itoophiyaatiif hojjeta. Dimokraasiin dhugaa jiraanna. Namni walitti dhugaa dhufee yaada isaa ibsata. Uummanni immoo kan isaatee keessaa fudhata. Abbaan moohe immoo moohe. Abbaan moohamee fi abbaan moohee walitti dhufe harka wal fuudhee baga moote baga injifattoo waliin jaa jechuudha. Dabareettaa nutti qophaa'a. Dabareettaa nutti qophaa'a. Addunyaan akkasitti bulti. Kaaddi bilisummaa Oromoo jalqaba imaammatee dhufelleen kana. Malee ani yoo moohu adda du'eetiin bada kajuun qabu jechuudha bilisummaa Oromoodha. Yoo moohees tole yoo moohamee yoo. Mee yaa jennu otoo moo'atamtanii isin fudhattu? Ni fudhanna. Dhugaa. Tokkollee hin qabu. Barataanuuf qophoa'ina qaba. Baay'ee. Nu gargaaraa jechuudha. Muuxannoo warra argan. Maaltu nu kuffise. Kanaaf bifa waliigalaatiin dimokiraasiin uummata ni gargaara. Guutuu Itoophiyaadhaa gargaara malee faayidaa guddaa qaba malee waan miidhuu hin qabu. Oromiyaadhaaf tolee gara biraa waan miidhuu hin qabu jechuudha. Hundaatu walqixatti ilaalamee walqixa moggaa jennu biyya tana keessa akkataatti ilaalamuutu jira. Tokko afaanii walqixa jaameetiin seeraanis olaantummaan seeraatis hanga irratti hojjetu qaba. Qabeenyinis walqixa jaama. Walqixa dhugaan walqixxummaan dhugaa sanis jiraachuu qaba. Dimokiraasii qaban walqixxummaan dhugaa. Addi bilisummaa Oromoo maali? Jiruu fi jireenya uummata Oromoo jijjiiruudha. Waan biraatii miti bara bilisummaa baay'atu. Uummanni tokko biyya isaati irratti dimokiraasiidhaan haqaan nama isaa ta'u filatee ifiin bulchuu jechuun naannoo isaatti waan biraan qabu. Jiruu fi jireenya uummata sanii jijjiiramuu danda'udha. Ifatti qabeenya oomishan gatii fakkaataa gurguratee jiruu fi jireenya isaa jijjiiramuu qabu. Karaa barnootaa teekinooloojiidhaan biyya guddatte wajjitti gartee deemuudhaaf kaleessa arra borura iftaan akkasii jijjiirama qabatama uummannis arguu qaba jiruuf jireenya isaa keessatti gartee waggaa 28 arra 1991 irraa waggaa hagarraa laaltu waggaa 28 arra ka jiru waggaa 27tti gaamma bilisummaa Oromoo deebi'ee ka dhufe jechuudha. Beertanii waggaa 27 kana maaltu deemaa ture? Uummanni Oromoodhaa waan fi oomishee ifii isaati itti jiraatee nyaachuu hin dandeenye gatii fakkaataa gurguratee jiruuf jireenya isaa jijjiiruu hin dandeenye. Dhugaan lafa jiru kana. Beertanii biyyi tun waa dhabdeeti miti. Dhaban qabdu. Abbaa dhabde. Dhugaasantu dhabame. Bakka dhugaan dhabame yeroo hunda maaltu jira jeequmsaa jiraata. Rakkinaatu jiraata. Kan ammoo jeequmsan isaa ta'uutu jiraata. Biyya tana keessatti yoo fudhatte. Jeequmsa keessatti warra jiraachuu barbaadutu jira. Nagee kana kan hin barbaanneetu jira. Jeequmsi immoo isaaf bu'aa qaba. San keessa saamicha oofata. Waan akkasii kun hunduu biyya tana keessatti hafee dhugaan jiru san hojiirra oolee yoonii fi kan uummanni dimokiraasii dhugaa san kan argatu taate abbaa barbaadee filata. Inni san deebi'ee immoo haala akkamiin uummanni kun guddatu danda'a. Hariiroon uummata biyya keessa jiruu fi biyya ollaa isaatii wajjin jiruu akkamitti hariiroo tolfateetiin deema. Hariiroo bifa haaraa isa dabaree miti haaraa tolfatee waliin tarkaanfachuu danda'a. Isa kanaan laalamuu qaba jechuudha. Daawwattoota keenya akka nu hubattan kan feenu qophiin kun qophii duulana filannoo miti. Qophiin kun waraqaa ragaa bilisummaa Oromoo waan argateef hiika inni qabu maalidha ka jedhu keessa kakkaa'edha waa'een filannoo malee duulina filannoo seeraan hin jalqabne waa'ee isaas miti kaayyoon keenyis haasaan keenyis kan hubatamuu barbaanna. Mee obbo Abdii duurama sin gaafadheen ture. Oromiyaan ala biyyoolessa dhanneerra dhaabni kun. Oromoo keessaa dhaabni biyyoolessaa ABO qofa natti fakkaata hundoon guruu baadhee. Paartiin Dimokraataa Oromoo kan naannooti. KFO'nis naannoodha. Warri kaanis naannoodhuma. ABO'n garuu biyyoolessadha. Eessatti dorgomtu biyyoolessa arga taatanii? Biyyoolessa naannoo ja'a Oromiyaa alatti naannoo ja'atti galmoomne irra. Finfinneen silaafuu Oromiyaadha. Finfinneedha tokko. Harargee keessattis. Naannoo Harargee? Naannoo uummata Harargee jiran keessattis hin dorgomna. Naannoo Amaaraa keessattis uummanni Oromoo bal'aa jira. Uummata walloo dabalatee Oromoon gosa adda addaa qubate bal'aa jira. Naannoo dhiyaa irrattis Beenishaangul irratti Oromoon bal'inaan jira. Naannoo kana dabalatee. Tigraay hin dorgomtanii? Tigraay hin dorgomne. Raayyaan ka Oromooti jenna? Raayyaan ka Oromooti guyyaa isaa eeggatu. Ayyee amma gaa paartiin kun asumatti fuftu. Paartiin kun paartii biyyoolessaa arga ta'ee dhimma Oromiyaa qofa miti ta'uu hin taane dhimma impaayera Itoophiyaa laallatu ture waan guddaa sanirraa eegama. Warri kanaan dura darbee yoo inni carraa argatee biyya kana diigan jedhamu amma darbeera.
Walitti dhufeenya jalqabdanitti fakkaata waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaa keessatti taa'amanitti fakkaata warra naannoo paartii naannoo Amaaraa keessa socho'anii fi maqaa Itoophiyaatiin deeman illee adda bilisummaa Oromoo faana minjaala tokko irra taa'uu jalqabaniif. Guddaa ta'uu keessanidha moo gaheen keessan immoo hammam ta'uu danda'a gara fuulduraatti illee carraa biyya kanaa niichuu keessatti ABO'n hammam humna qaba? ABO'n humna guddaa qaba. ABO'n uummata Oromoo bal'aa waan qabuufi biyyi Itoophiyaa kun immoo uummata Oromooti. Irra guddaan ishii qubsumaan baay'inaanis bal'ina lafaatiinis Oromoo waan qubatee jiruuf Itoophiyaa jiraachisuu keessatti qooda guddaa qabdi. Kanaaf nageenya biyya kanaatiif walumaa galattiyyuu biyya kana nagaa taasisuudhaaf qonna ABO'n taphatu guddaadha. Isa kanaaf egaa jaarmiyaalee maqaa Amaaraa qabatanis ka Oromoo qabatanis bal'inaan teenyee walaasa'uu jalqabuun kun tarkaanfii isa duraati. Rakkoon ammallee gara adda bilisummaa Oromoo hin jiru. Gama kaaniin kan jiru Itoophiyaa durii akka jirutti tursuusan. Itoophiyaa durii sana yaaduma Itoophiyaa durii sanaan jiraachisuun gama isaaniitiin gama keenyaan immoo dhaabbii kanamu. Duris wal mormaa waan turreef waltajjii adda addaattis walitti dhufaa bakka adda addaatti walaasaa waan turreef Itoophiyaa duriitiin jiraachisuun isa kana walii galtee hin qabnu adda bilisummaa. Itoophiyaa haaraa seenaa isa darbe akka seenaatti seenaa badee qulqulleessanii deebisuu aadaa baddees deebisuu waan kaleessa hawaasicha lamaan gidduutti rakkoo uumame qulqullummaan qoratame bakka deebisanii Itoophiyaa haaraa kana akkamiin uummanni Oromoos ta'e ka Amaaraas ka biroos dabalatee jiru kun bifa haaraa bifa walqixxummaan bifa dhugaa ta'een walitti araaramuu dandeenyadha. Seenaa isa darbe gatanii Itoophiyaa duraa kana akkuma durii sirnuma duriin sin jiraachifnaan har'a uummanni Oromoos ta'e uummanni biraa uummanni cunqurfamaa tole jedheen fudhatu. Isa kana nuun fudhatan yoo isa kana wal dhageenyee deemuu dandeenya. Kaleessaa darbe seenaa warri seenaa qoratu badii kaleessaa sana immoo sirreeffannee bifa haaraan walqixxummaa dhugaa ka ta'een tokko abbaa irree ta'e tokko immoo ka jalatti bulu tokko mootii ta'e tokko garbicha ta'e ka bulu inni sun hafee qulqullummaa waliin jiraan biyyi kun biyya keenya hundaa hin geessi. Oromiyaanis akka Oromiyaatti biyyollaas ka ollaa keenya qubatus kanu keessa qubatus nagaa waliin jiraan yoo ta'e inni kun dhugaadhaan bifa haaraa walaasa'uu nu barbaada. Isa sana deebisnee isuma akka duriitiin sin bulchina gama keenyaanis hin fudhatamu. Kanu jibbaniif kana duula guddaa adda bilisummaa Oromoo kana godhe akkana ta'e haa ta'u walaasa'uun jalqabame. Jalqabni kun gaarii akka ta'uuf qoonni nurraa eegamu guddaadhaan sanas ni baana. Sana egaa nu qofaa qophoofne miti kabaa'uu dandeenya. Qaamni gama sana jirus bifa keenyaan onnee qulqulluun dhugaadhaan biyya kana jiraachisu biyya kana nagaa tolchu biyya kana gara dimokraasii ceessuuf gama sanaanis qophii ta'uu qabu. Mee asirratti waa dabalatan qabdu mariin eeggaddaa waajjira muummichaatti eegalee dhaabbilee kabiroo faana maaliin goolabame maal waliin jettanii qabatamaa maal gochuuf walii galtanii baatanii? Walii galtanii walii dhufeessanii waan gaariidha. Waan ta'uu qaba islaamu duraa ta'uu irra ture. Jaarmonni biyya tana keessa jiran kan gadhee walitti dhufanii mari'atanii biyyi tun kaleessa akkam turte amma arra maal keessa jirti fuuldurris yoo maal jedhanii waliin mari'atanii karaa nagee buusuudhaan karaa uummatni immoo hin taane walitti bu'uu kanarraa akkamitti namoota yaada isaa akeekasaa dhaabotiin siyaasaa kanneen jiranis ibsachaa uummanni immoo walii isaa jidduutti kan nagaan jiraata. Kana namni walii beekee uummannis mirga isaa walii beekee karaa nagayaatiin garaagarummaa namni qabaata. Dhaabotiin siyaasaa tokkollee kun nageenya waan jiru uumamaa addummaa qabaachuun. Nu qofaa miti. Biyyoota Awurooppaa adda addaa fudhattee paartii 3-4 jira. Maaluma tokko keessa yoo bolaan yaada adda addaa qabaachuu malu. Kun immoo waan guddaa nama kiyyayoon ta'anii fi akkaan ani yaadetti hin deemne ta'uu hin qabu jennee waan jechuudha. Namni maartoo galtanii maal goonettanii. Kanaaf wanni dabarsan haala akkasii hamaa san keessa dabarame waliin dhufanii waliin mari'achuun san gaariidha wanni maratti walii galame tokko isuma kana jechuudha. Nagee akkamitti
Uummanni kun nagaan bobbee nagaan galuu qaba. Uummattoota gidduutti nageenyi jiraate walitti bu'iinsi kun akkamitti dhaabbachuu qaba. Keessattuu biyya tana keessatti saboonni gurguddaan lama kan ollaalee tattaan walitti haala amma dhalate kanaan walitti bubuun bakka adda addaatti kan mul'ate kun guutuu uummataatillee taajjabsiisuun nama jira jechuudha. Maali onni amma dhalate kun? Keessumaa ammoo achitti galaa jirra iyyuu erga walii galtanii ammallee nagaan hin buune yuunivarsiitii Maaqa Dallaafaa keessatti daseefaatti barataa Oromoo irraa hanga dubbachuu kan nama rakkisu tarkaanfii irratti fudhatamee yuunivarsiitota naannoo Amaaraa jiran hunduma keessatti barattoota Oromoo irratti miidhaa geessaa jiru ijoolleen akka hiraaraa jiran sodaachaa akka jiran dhaga'ama ifaan ifatti dubbatama argaa jirra bilbilaa jiru. Oromiyaa keessa immoo kana mormuudhaaf guutuu Oromiyaatti hiriirri mormii ijoollee keenya ficcisiisinaa seeratti dhiyeessaa warra jedhamtu jira. Kan seeratti dhiyaate immoo kan waldiyaa qofa malee deekaanii dhiyaachuun isaan dhagahamne. Erga amma tokko walii galtanii mootummaa faanas mormitoota warra kaan faanas jijjiiramni garuu lafarra hin jiru. Maaliif? Gaarii sanitti maarra walii galtan kan ibsan gabaabsee waan ibsu wanni irra walii galame waan sila dhaabotiin siyaasaadhaa mootummaa wajjin dhaabbatanii nagee uummataa kana yeroo ammaa isa kana dhaabu. Mootummaan akka mootummaadhaatti qooda gamataasaa baachuu nagee kabachiisuu irratti. Qoonni immoo jaarmotiin siyaasaa baachuu qaban uummata kana dhaamsa adda addaa miidiyaanis dabarsanii uummanni uummataan walitti bu'uun bu'aa tokkollee kan qaban. Warreen ammoo jijjiirama kanan barbaadu warreen ammoo nageenyi jiraachuu kanan hawwine uummata kana karaa naannoodhaatiin harka lafa qilaatiin akkam beekamnetti walitti buusaman jiran kun ammoo namoota ajandaa garaagaraa qaba kun immoo to'annoo uummataatii fi to'annoo dhaabotaa to'annoo mootummaatti alaba haalli akkasii to'annoo ala nama godhaa jechuudha. Sanitti akka uummanni hin deemne kana dhaabotiin siyaasaatis waan silaa jiru haga danda'ame qooda isaanii bahachuu mootummaanis qooda mataa isaa bahatee nagee kana sabachiinsa uumee akkasii waliin hojjechuu deddeebinee ammallee yeroo adda addaatti wal mari'achuu kanarratti buufannee jechuudha. Haalli ammaan tan ammallee eegamutti walii galle booda hin dhaabbanne itti fufiinsi ni jira. Karaa kaabaatiin barattoonni jiran akkasumatti bakka yuunivarsiitiilee adda addaa keessatti ammallee ajjechaan miidhaan qaamaa irra gagga'uun akkasumatti guutuu Oromiyaa keessatti illee san mormuudhaaf hiriirri bakka adda addaa ta'uun ijoolleen keenya miidhaan akkasii maaliin duraan argeessi barnoota janiif deemanii haatiin abbarattettee ergitee haadha abbaan sanii jecha erganii reefi manatti waggaatti dhufu immoo wanni kun gaarii miti. Gara haala fokkotaadhaatti biyya tana oofaa waan kana yeroo gabaabaa keessatti mootummaan tarkaanfii fudhatee osoo yeroo itti hin kennine to'annoo seeraa jala oolchanii wanni hundi akka kabajameetiin nageenyi bu'ee barataan nagaan baratu. Kan akka uummanni iyyaa jiru kan himataatis jiru kan namni immoo ijoolleen isaa achitti ergamtee achi gariin ammoo miidhaan irra gaheetiin reefi manatti waggaa dhufu kun ammoo achumatti qaamaa miidhamaniitiin hospitaala waggaa seenan kun waan biyyattii kana keessatti akkaateetis hin beekne. Baroota sirna sila hamaa jaameetiin bara dargii bara maalii jamee sirnoota dabran keessatti yeroo haasofnullee wanni akkasii ta'eetiin beeku jechuudha. Biyya naannoo adda addaatti namni ol kashi deemee. Amma gariin waan kana fide akkuma isin jettan kana federaalizimii kana fidee koree jedhan jiru. Federaalizimii fidee kana. Federaalizimii hin finne. Olaantummaa seeraa hojiirra oolchuu dadhabuudhaatu fide akkasitti ilaalamti. Kanaafi warreen jijjiirama kanan barbaanne ta'anii halkanii guyyaa waan kana irratti hojjetanii sabaa fi saba walitti buusuudhaa fi shira adda addaa dalagu as keessatti waa lamaatu jira. Waa lamaan jiru maali? Warreen biyyattii tana dhiheenyuma kana aangoon harkaa buuteeti jira kan biyyi tun akka nagaan hin jiraanne warreen barbaanne tokko. Kan lammaffaadhaa warra akka turitti biyya tana ni bulchina jirutu jira. Sanillee tana keessa biyya tana jeequudhaa fi garee fi barbaadan sanitti dabsu. Maali kunis federaalizimii sababaa jennee fi haalli kun dhalate. Osoo federaalizimii ta'uu baate naannoodhatti naannoon akkasii naannoo akkasitti gartee ji'oogiraafiidhaan qubsumaan bulchiinsa adda addaa jennee gartee lafa tana akkasitti keenye. Bara dargii ji'oogiraafii ture Wallaggaa, Shawaa, Harargee, Jimmaa kan jedhamu suni ji'oogiraafii ture. Caasaa akkasitti deebinee gartee xaqlaa gizaatii jensanitti deebifne kutaa jensanitti deebifne nageenyi ni bu'a. Federaalizimiitu kana uumayyanii shororkaa uumu. Federaalizimiin hin uumne kana. Federaalizimiin jiraachuudhaatitu hagammaatu biyya tana jiraachisannee ilaalla. Xiqqaa adda bilisummaa Oromoodhaatti. Maaliif? Uummanni tokko akka sabaatti afaan aadaasaa eenyummaasaa kabajee federaalizimii kana keessatti waliin nama mirga walii beekee waliin jiraata. Isa kana federaalizimiin dhugaadha. Maqaa fi miti beekadhu federaalizimiin isa dhugaa ta'uu qabu.
Akkasitti uummanni yeroo san maal ta'e kabajaadhaan jira. Namooti mirga walii beekeetiin afaan aadaa isaa namuu kabaje saniin boona biyyatu biyyatiyya. Waliin jiraan kaleessarree waliin turre harallee waliin ammoo jiraan. Uummanni akka uummataatti yoomuu ni jiraata. Kaleessarree ni ture uummanni harallee ni jiraata. Fuuldurallee jiraata uummanni. Mootummaan garuu ni dhufa ni dabra. Uummanni garuu bakkuma jiraata. Hariiroon uummataa fi uummatota gidduudha ammoo yoomuu taanaan bifa fedheen rakkinni fedhee jiraate wal kabajee uummanni waliin jiraachuun yeroo hundaa'u dirqama ta'a jechuudha. Kan ammoo warra barcuma irra jiruutiitu olaantummaa seeraa kana eegsisee kabachiisee abbaa jijjiirama kana jibbuudhaan hidhannoo hidhateetiin jeequmsa bakka adda addaatti uumamu kana dafee tarkaanfii irra fudhatee sirreessuu qabaa jechuudha. Nuti akkasitti ilaalla, akkasitti zamana. Mee gabaabsitee obbo Abdii waan dabaltanuu jiraate fakkeenyaaf amma yoo achi ijoollee Oromoo ajjeesan akka obbo Raarsoon amma jedhanitti asii immoo gumaa ba'uun dhufee biyyittiin goolii hin taane keessa galtii. Yoo dafamee tasgabbaa'uu baate balaa dhufu maali? Balaa guddaadha. Balaa guddaa dhufuu danda'a. Gara lola hin barbaachifne seena uummanne. Lola uummataa ta'uu mala. Ilaa rakkoon jiru warri dur jiru warri bulchaa turanis akka durii bulchinaadha. Mootummaan namarra jiru kunis qajeeloodhaan otoo of sakatta'ee sirna isaa diriirfatee namoota faana jiru iyyuu dhuguma yaada isaanii yaadan kanaaf wal faana hiriiranii jiru. Isa kan nama shakkisiisu. Mootummaan akka mootummaatti qulqullummaan otoo jiraate waan kana dhaabuu hin danda'a. Nagaa biyya kanaa buusuudhaaf odeessuma isaa yoo argate waan kun ta'uuf deema jedhee argate mana yuunivarsiitii ta'ee kolleejjii adda addaa keessatti waan kana qabbaneessuu mala. Amma ministeerri barnootaa ibsa babbaaseera. Muummichi ministeeraas waamicha godhaniiru yuunivarsiitiin dhufu dandeessanii nageenya mooraa keessanii fan ijoollee eeguu qabdullee kan jedhu haasa'aniiru. Garuu lafarra hin jiru. Hin jiru. Isa kana uummanni illee shakkii guddaa kan horate ijoolleen keenya bakka dhalootaatti deebitu jedhee kan dubbataa jiru isa kanaaf. Gahee silaa mootummaan kennuu qabu nageenya biyya kanaa eegsisuu kan qabu hin baane. Gariin immoo tarii mootummaan keessa taa'ee shira dalaguu mala. Akka mootummaan kun nagaa kana hin eegsifne uummanni kun akka walitti bu'u biyyi kun nagaarraa akka nagaan isaa booree wal lolatti haalli biraa akka uumamu warri barbaadan hedduu jiru. Addi bilisummaa Oromoo gama isaatiin akkuma duraan siitu ka'e nagaa biyya kana barbaada. Uummanni Oromoo wareega guddaa baaseera. Hiyyummaanis ajjeeseera. Miidhameeras. Miidhaa kanaa wali Oromoon akka ga'u hin barbaadu. Oromoos ta'ee uummata biyya kanarra akka ga'u hin barbaadu. Nagaadhaan qalbii guutuudhaan uummanni sun sabatiinsa horatee waa filmaata gara fuula dura akka qophaa'u barbaadu. Kanaaf dhaabichi eeguma as keessa deemnee namas ijaaraa turre nagaa labsaa turre. Nagaadhaan qalbii guutuudhaan otoo hin jeeqamin dhimma barbaanne fuula duratti murteeffachuu. Jeequmsarra jeequmsi waan hedduu nu jalaa balleessuu danda'a. Jeequmsi nageenya uummata keenyaa balleessuu danda'a. Nageenya dhaaba keenyaa balleessuu danda'a. Nageenya biyyaa waliigalaa balleessuu danda'a. Isa kanaaf nuti akka dhaabaatti nagaan bu'ee nagaan kun immoo qulqullummaan biyyi kun eegamee hanga danda'amu siyaasa isaa qajeelfatee uummatichi waan barbaadu sanatti akka deemu. Nagaan kan hin barbaanne warra biyyi kun nagaa akka yoo nagaan biyya kana dhufe bu'aa kan hin arganne hedduu jira. Warri sirna durii deebisuu barbaadanis, warri mootummaa irratti cichaafuu barbaadus, warri fedhii uummataa qabne. Rakkoon bakka sana jira. Fedhii dhuunfaaf, fedhii gartuu guutuu fi biyyi kun boora'utti jira jechuudha. Yoo uummanni fedhii uummataa tiksina ta'e sababni nagaan dhabamuuf hin jiru. Mootummaanis qulqullummaadhaan biyya isaa otoo eeggachuu danda'e. Uummanni sababni isa jibbuuf hin jiru. Nagaa kana ni eegsisa. Mana barnootaatti akka waliin ajjeefne gochuu maaltu isa dhorka mootummaa kana. Waardiyaa uummata siviilii ta'u maaltu isa dhorka. Inni isatu qulqulluu miti. Rakkoon gara mootummaas mudate kanatti fakkaatutti sunis qulqulluu miti. Uummata keessaas fedhii adda addaatu jira. Isa kana egaa malli jiru gama keenyaan akka jirutti adda bilisummaa Oromoo nagaa labsee uummanni sun nagaa akka ta'u barbaada. Uummanni Oromoos ta'e uummanni biraa akka du'u akka qabeenyi isaa gubatu hin barbaadu. Nagaan akka tiffamu barbaada. Nagaa kana egaa
ka eegsisu immoo qaama mootummaati. Mee amma gara xumuraatti dubbii keenya gudunfuutti deemaa jirra. Nagaa Oromiyaa kana tasgabbee eeguudhaaf kan yaadame jijjiirama siyaasaa mul'ate kana fiixa baasanii Oromoon akka bakka yaade ga'u gochuudhaaf dhaabbilee siyaasaaf kakkaaftanitu ga'ee isaanii abbootii qabeenyaarraa sabaa himaaleerraa aktivistoota warra jedhamarraa maal ta'e gama gabaabsine. Gaariidha kun san dura waan gabaabaan ibsu barbaada tokko maali rakkinni tokko yeroo dhalatu fisaan aangoo qabutti dhimma ga'ee mootummaan kun furmaatatti kan dadhabu waan lafa jiraati. Fakkeenya godina baay'ee fudhannee naannoo dira dhawaa laaluu dandeenya. Ji'oota hedduudhaaf rakkoon dira dhawaa kun deemee jira. Lubbuun baheera malee. Lubbuun bahee namni hedduun miidhamee kaleemsi eegantummaa ammaa nama 32 madaa'eetti nachisee. Qaamni kana godhu beekamaa? Inni beekama. Kan hidhatedha? Dhoksatti hidhataniituma uummata dirruma baaniitu oofan. Wanni mootummaan jiru achi humni nagaa eegdu? Humni jiraatu, waraana federaalaatu jira, poolisaatu jira, kana keessa uummanni himachaa jira, qaamni kun kana nu godhaa jiru, kana jee himaa jira. Hin qabamne immoo? Hagammaa namni to'annoo jala oolee kunoo kanaatiitu kana balleesse jedhamee miidiyaatti illee mul'atee kunoo warri hanganaa qabne to'annoo jala oolchine tarkaanfii sirreessaa kana fudhanne yoo gammaan jiru. Kun ammoo deemeeti uummata obbolaachii qabu namni wal keessa jiraataa qabeenyi isaa yeroo barbadaa'u kun amma garamitti deema jechuudha. Gara jeequmsa gara biraa dhala jechuudha. Yoo fuutee ilaalte amma barattoota kunis dabalatee akkasumatti wal fuudhaa dhufe jechuudha. Ji'a dabre kan fincila guutuu biyyattii keessatti ta'es gidduutti qabbanaa'ee booda deebii ammaas kun ka'e jechuudha. Kun egaa immoo biyya takka waggaa jeequmsiidhaa dhalate. To'annoo mootummaati alaas baha. Yeroo to'annoo mootummaati ala bahu maali wanni sasseenu fedhiilee garaagaraa akka biyyattii kana keessa jiruutiitu bifa adda addaatiin seenee ajendaaleen alaatis kana keessa dhufuu danda'an jechuudha. Warri biyyi sun akka nagaan jiraattu hin barbaanne dhufanii harka keessa galfachuu danda'anii yeroo sanitti egaa garatti qabdu hin qabdu jechuudha. Ibidduma dhaamsuudhaaf fiidee asiyyoo dhaamsitu asiin dhalata asiyyoo dhaamsitu asiin dhalata. Kanaaf jalqaba yeroo rakkoon tokko dhalatu maali? Caasaan nageenya kan mootummaadhaa dafee shaffisaan murtii barbaachisu fudhatee waan san sirreessee qajeelchuu qaba jechuudha. San biraan dabru akkasuma uummataafis ammoo ifa ta'uu qaba. Gochaa kana kan wanneen raawwatan kunoo kana goone kajuu uummatatti as bahee mul'atuudha qaba jechuudha. Yeroo adda addaatti agartan nama miidiyaadhaa yeroo gabaabaa keessatti to'annaa jala oolchine waan san akkas goone akkana goone kajuu miidiyaatti ni himamu. Garuu uummanni argaa hin jiru. Waggaa tarkaanfii fudhatamu. Waggaa tarkaanfii fudhatamu tarkaanfii sirreessaa fudhatamu uummanni argaa hin jiru. Kun ammoo daranuma uummanni hayi maali? Biyyi tun mootummaan qabdu akkamiin namni nagaan bobbee nagaan gala. Kajuutti gaa uummata oofuunii fi wanneen akkasii kun bifa waliigalaatiin kun dafamee akkuma jalqaba mootummaadhaa fi dhaabbileen siyaasaa wal dhufanii waan mootummaarraa eega mootummaanis qooda gama isaa baachaa dhaabbileen siyaasaatis ni baanna jedhanii waliigaltee akkasitti hin gartee adda deemanitti hundinuu qooda gama isaa baachuudha qaba. Uummataa fi uummata gidduutti immoo nageenyi jiraachuma qabaa jechuudha. Karammoo hayyoota Oromoodha, beeytoota Oromoo, aktivistoota Oromoodha akkasumatti abbootii qabeenya Oromoo fi waliigalaatiin abbootii amantii kana hundarraa maaltu eegama jennee waggaa laallu hundi isaanii booda deebanii mari'atanii haala kana qabbaneessuu irratti bakka immoo laafina mootummaan jirutti mootummaan kana sirreessuu qaba jedhanii mootummatti akeeku. Bakka uummanni immoo miiran taaneen dogoggora keessanitti bakka kanatti dogoggora keessa uummanni kun seenaa jira. Uummanni kun haala kanarraa deebi'uu qaba jedhanii irratti mootummaa wajjin hojjechuun dhaabota siyaasaatti wajjin hojjechuun barbaachisa jennee ilaallaa jechuudha. Maaliif akka biyyaatti biyyi yoo si jalaa bade guutuu keenyaatiitu waliin bada jechuudha. Akkuma nama markaba tokkorra jiruuti. Markaba tokko keessa waggaa jiraattu. Balaan tokko waggaa muudate namni markaba san keessa jiru guutuutti nama jechuudha. Biyya jechuun akkasi. Biyya tana keessatti yeroo balaan takka taatu amma haa fudhannu waan dabareerraa ji'uma dabareerraa waan tatte waan abaluu amantii kana qaba abaluu saba sanii waan hanqate hin qabu jechuudha. Balaan bakkuma hundarra ga'e yeroo ga'utti. Kanaaf isii kana tiifachuudhaaf nagee kana keessatti namuu jiraate biyyi kun akka biyyaa jiraattetti nagayaan itti fuftee biyya dimokiraatoftuu biyya bareedduu ta guddina qabdu ta biyyootiin ollaa siidhaatillee hawwaniif biyyi san biyya nagaa qabdu biyya ummata gaarii qabdu ummata guddina akkasii qabu ummata biyyi isiidhaa gartee
keessummaa simatu irratti akkuma amma duraatti gartee biyyoota ollaa hundinuu har'aan East Afrikaa kana keessa oggaa biyyoota Itoophiyaa oggaa jiran akkatti ilaalan qabanii jechuudha. Rakkina bakka adda addaa dhalatu hundaafuu as dhufaa turan amma Somaaliyaa fudhannu asitti dheessaa turan manni asitti bahaa ture jechuudha yeroo mootummaa isaanii jiru. Hagammaa waggaa 27 Somaaliyaan bakka duritti deebiteetti magaalaa Maqdishoodhaatti mootummaa ummataan filamee fi nagee qabdu argatteen beekte jechuudha hagammaa waggaa 27 kana. Isa kanaaf biyyi takka nagaan jiraattee akkasitti waa ta'uun biyya ollaa siitiif illee kabajaa kanatti jechuudha. Har'a haa fudhannu waraana raayyaa ittisa biyyaa kana haa fudhannu har'a. Waraanni kun waggaa leenjifamu waraanni tokko akka waraanaatti waraana biyyaatti paartiilee tokkollee dhaa miti kan inni deeggaru paartiilee dhaa fi miti kan biyyaaf dhaabbata mootummaa sanii heera biyyaa san tiisa jechuudha. Waa hundaa lammaas uummataaf kabajaa qaba lubbuun uummata tokko bahuun qabu jechuu garmaletti gartee akkan taanetti bahuun qabu kana eega daangaa eega keessaatti illee balaan dhalatee poolisa bira kute nagaa eegdota naannoo bira kute hidhattoota naannoo bira kute katti dabree nagaa isa eegu raayyaa ittisa biyyaati jechuudha. Isa achi wanni biraa kaafee hin jiru jechuudha. Ayya. Akkasitti ilaallaa jechuu gamu keenya. Tole obbo Abdii yaada xumuraa faala rakkinoota kaafnee gammachuurraa kaanee isaa booda waan biyyaa waan ta'eef itti seenne. Mee faala maal jettu gabaabsine faala maal ta'uu qaba eenyurraa maaltu eegama? Falli guddaan nagaan biyya kanatti bu'uu qaba. Qaamni sila ilaallatu hundi isaa waan nagaa irratti hojjechuu qaba. Rakkoo qabullee karuma nagaa furachuu qaba. Filmaanni fuula keenya duraas nagaadhaan deemuu qaba. Isa kana tolchuuf egaa kanuma amma jalqabame kana haasaan jalqabame kana jabeessaniitti fufanii walaasa ufeessa. Dhuguma rakkoo biyya kana guyyaa tokko hiikuu hin danda'amu. Waggaa tokkotti illee hiikuu hin dandeessu. Wal jalaan walaasaanii dhugaadhaan yoo hiikuu barbaachisa uumee hiika. Yoo hiikuu hin barbaadin ammallee rakkoon kun itti fufu. Kanaaf egaa qaamni miidiyaas ta'ee qaamni dhaabonni siyaasaa garaa mootummaa aktivistoonni qaamni hunduu nagaa biyya kanaa buusuuf irratti hojjechuu qaba. Hayyee daawwattoota keenyaa qophii Dimokraasii jedhu keessatti ta'anii jiru adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsoo Biqilaa fi miseensa shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo kan hojii raawwachiistuudhaan kan beekamu obbo Abdii Raggaasaa waliin dhimma boordii filannoo irraatii waraqaa ragaa seeraan akka biyyoolessaatti paartii socho'u ta'uusaa kanaa booda adda bilisummaa Oromoo kennamuusaa gammachuu qaban ibsachuus keessummeessuuf kan jalqabne dhimmoota adda addaas haala yeroo Oromiyaa fi Itoophiyaan keessa jiran irratti mari'annee qabannee kan mari'achaa turre kan waan xumurree jira. Hanga ammaatti waan nu caqasaa turtaniif guddaa galatoomaa keessummoonni koo lamaanis ammas irra deebi'ee gammaddanii ulfaadhaa yeroo keessaniif hin jedha. Ogeessota kaameeraa keenya Geetoo Lamaayyoo fi Jaalataa Abdiisaa waliin ta'ee kanan qophii kana isinii dhiyeessaa ture Dessuu Duulaati. Guyyaa biraa qophii biraa walitti deebina. Nagaatti. Me